السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجرتني وردفتوتا channel رزان توب جل channel لكون channel كيسني دعوتشو إن الرانفتنا سنين جرا هفنو ملي إيفا موجين كيستو شمرين كينا دوبرتوني كينا وصون هفتين لالي الراها فيدمنو نمون نبائين أفان براتين كان إرلالني الرافع يدمن تجرا كناف أفانو مكينا الحمد لله إرلالي الرافع يدمنو وممنا كينا جرو حالا أكاتا جرينيا بيكينتين كاول مدارو جتشودا كناف الركن انكبردو فياني وردفتو تكيا حالو مسال قادنا كمي منا كينا كيستيني فولا كينا إتي دير فنوكين أموتو يو أكاسوما فولا عدو نميده sababoota garaagaraatiin tahuu mala kanaaf ani kannin qopheeffadhee dhufee jira kani amma argitan kun aanan o'aadha aanan o'aan obaasu heddii jettanii yaaduu maltanii haadhuu dafanii fosoon tahin akkaataa itti fayyadamnu jira kuni daima kuni asitti akkuma argitan buna warshaan qopheessee kun ammoo tuyyuu biyyoota alaatitti irra fayyadama kana warra biyya alaatiif biratti qopheesse malee an ittiin dalaguun hedu garuu Oromooti yatan biyya keessa jirtuu fi akkasuma naannaa biyyaa jiraattu karaa salphaadhaan waan biyya isii keessaa bahu waan warii isii keessaa bahu akka fayyadamaniif murteessee ka'ee kuni buna akkuma isin argitan garuu buna manatti akooyinee tumnu hafuura waan qabuuf wannummaan kumuu wanni hafuurri isaa urgaayaa tahe fuula kennaaf gaarii hin tahu gaarii miti aduu wajjin michii nu dhoofsisa irra caala ka filatamaa ta'u bunni maashinni alatti daaketu irra caala amma kana asitti kunoo niskaaffee godhataa jira buna warshaan qopheesse jechuudha mankaa xiqqaa irraa akiraa tokkotti godhe wardoftoota kiyyaa kana booda ammoo amma maal gochuu heda yoo jettan aanan namni hunduu mana ofii taa'ee haa waan aanan kanaa hin beeka aanan yoo ifne yookiin yoo danfisu osoo hin tahin isaa o'ee ani jechuun ofii kiyyaa waan o'isee aanan ka'ee burcuqqoon naqee isinin mul'isuu fi yeroo o'isnu sirriitti hin danfifnu aanan erga xiqqoo nu o'ee jedhee booda sanii amma daima itti godhadhaa jira dhimma aanan isinii ibsuu itti deebi'a daimas maanka masan tokko itti goona niskaaffellee rakkoon qabu buna hafuuran qabni kamanatti nu akooyine daayine hin ta'ini yoo suuqarraa bitamee jedhe oma takkaan rakkisu bunni daakka maaleen hin ta'a osoo niskaaffee hin tahini garuu kuni warri fuulli isaa zayitii qabuuf hedduu filatamaadha akkasuma warri fuulli isaa shifiniina qabuuf amma aananicha deebina aanan o'isnee aanan o'aa burcuqqoon naqnee waan isaa gubbarratti akka nama ititu wal qabatu tokko qarruu jedhaniin naannoo gara kiyyaatti aanan gubbarra akka bahe namoonni tokko yeroo buna dhugan gubbarratti wanni kun ta'a faayidaa addaa qaba faayidaa hedduu qaba isa kana maal godhanii irraa fuudhanii gatan namoonni hedduun jechuu isa kana irraa fuudhanii gatanii buna jalaa qofa dhuganii buna aanan waliin danfisan akkasuma shaayii akkasuma aanan daa'immaniif ijoollee yeroo danfisnu kana hin jira gubbarratti irraa namni tokko irraa dhimbiiba namni tokko irraa fuudhee gata walumaa galatti kan har'a fayyadamnu fuula kennaaf kan filatamaa tahe fuula kenna kan aduun nu miidhe kan hirriba dhabnee fuulli kennaan namni hirriba yoo dhabe keessattuu warroonni hirriba malee yeroo dheeraa turan hin beekan jedhee yaadaa dubartoonni hirriba malee yoo turte dubartiin akka killeeti fuulli isii kun akka waan shushuntuuruu yoo laalanillee kan namatti hin tolle bifa bareedduu feeti haa taatu shamarreen bareedduun barbaadde namni kumuyyuu bareeda subhaanallah namni wal caalu hin jiru haa ta'u namni irra dhiiga wal caalu haguma feete osoo bareedde fuulli isii kun yoo hirriba rafne yoo miidhama keessa qabaatte yoo yaada qabaatte yoo aarii qabaatte ilmi namaa kun dhimma dhuunfaa garagaraa adda addaa waan qabuuf jecha akkamitti akka fuulli isaa jijjiiramu hin beeku ana maaltu na jijjiire fuulli akkana na tahe jedha kana ammoo shamarran biyya arabaatii fi kuni kan argaa jirtan kuni jibna keerii jedhaniini warroonni arabaanii fakkeenyaaf akka kootitti waan biyya arabaa keessa tureef akkasi beeka bakka aananii kana isa kana godhattan sinii galee bakka aananii kana isa kana fayyadamtan aanan o'istanii osoo hin tahin jibnaa kana itti godhattan ani channel kanarratti kan qabadhee dhufe jireenya biyya keenyatiin waan wal madaalaati waan biyya ambaati wal madaalu osoo hin tahin haala kanaan jechuu Oromootiyaaf
jireenya biyya Oromoo keessa jiraattu san wal madaalchisee dalaguu barbaada. Chaanaalli kun akkasitti waan akkasii qabatee waan akkasinitti ulfaanne eessaa fuudha akka hin jenne haala kanaan kun akkanatti erga tolchinee jenne ani dhiifama narraa ta'a dhiifama wajjin viidiyoo fuulatti dibataa isinitti mul'isu haalaan waan mijanneef jecha nuuf folchaa isiniin jedha. Haaluma kanaan fuula keenyatti tolchinee fuula keenya saamunaan qulqulleessinee dhiqachuu qabna. Saamunaa fuula keenyaaf mijataa ta'e saamuna mataa ta'uu hin qabu. San booda ammoo tuyyuu fuula keenyatti dibannee kanarratti kan isiniin jechuu barbaadu kuni warroonni aanan kanaan hin koratin isa kan itti godhatan jibnaa kan itti godhatan jechuudha. Warri aananiin hin koratin waan kalama qophees irra caalaa ammootu ani chaanaalli kun waadaa lubbuuti yaagale waan taheef haala jireenya biyya keenyatiin wal madaalchisee hanga dadda'een Oromoon keenya akka fayyadamu ijoolleen teenya tabaadiyaa jiraatanis bakka feete haa jiraattu haala salphaa taheen waan mana isii jiru osoo hin cinqamin akka fayyadamtuuf yaaluu kiyyaa kana waan taheef haaluma kanaan fuula keessan bishaan dhiqattanii saamunaan jechuudha. Erga fuulli keessan gogee dibattanii haaluma kanaan san booda ammoo tuyyuu walakkaa sa'aa daqiiqaa 30 irra tursiiftanii bishaan qorraa osoo hin tahin biyya keenyatti bishaan amman qorraa bishaan jiddu galeessa taheen dhiqannee booda sanii ammoo tuyyuu bishaan qorraa lolla'annaa akka fuulli keenya yoo waan akkanaa waa dibannee fuulatti waan dibannu taate maaliif jennaan fuula keenya kana xurii irraa sirritti waan qulqulleessuuf akkasuma faangasii garagara illee waan irraa balleessuuf fuulli keenya yeroo kanatti deebinee bishaan ho'aan yoo dhiqanne ho'aa jiddu galeessa taheen gogaan keenya kun banamaa taha. Akka gogaan keenya deebi'ee nuu cufamuuf maal godhuu qabna bishaan qorraan dhiqachuu qabna. San booda bishaan qorraan akirarra xumura irratti hin lolla'annaa. Hundi keenya iyyuu shamarran keenya hundi dubartoonni hundi fuula keenya haa eeggannu akkasuma qaama keenya illee haa eeggannu. Bishaan sirritti haa dhugnu bishaan sirritti dhugaa isiniin jedha hundi keessanuyyuu bishaan barbaachisaadha. Bishaan sirritti dhuguun barbaachisaadha. Bishaan sirritti dhugaa bishaan filatamaadha isiniin jechuu barbaada. Haaluma kanaan itti haa fayyadamnu. Inshallah hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii. Chaanaalli kun chaanaala keessanii yoo isin gammachiisee viidiyoon isinitti tolee jedhe waliif dabarsaa. Oromoo teenya guutuu biraan gahaa akka irraa fayyadaman haaluma salphaa taheen manuma isaanii taa'ee hunduu akka fayyadamee gogaa ofii laaffifatee bareechifatu haa wal gargaarru isiniin jedha. Nagahaan naa tura.